waan irraa bara caaltuu amaan kaleessa silaa geemu mata battee caluma jettee wanta jettee arra namni akkanatti hin gammadu isii qofaa miti kagale namni galuu eegalee ji'a sadaffarra jirra ji'a sadii dabree jira gaafa iftuu xahaa galtuufi gaafa garuu caaltuu amaan galan adda ta'e maaliif adda ta'e waan gaafa ala jirtu sagalee ummataa turte fakkeessituu hin naggaatee hin turre feestaalii uffattee gubattee halkanii guyyaa ijoollee saniif sagalee tahaa turte jettu caaltuu amaan amma gaayoo eega galtee booda yoo callistee hin beene egaa akka dursanitti gaafa ummanni biraa galu amma namni galuun ji'a sadaffarra jira yoo ta'e haa xiqqaatu lakkoofsi haa xiqqaatu malee ji'a sadaffarra jira akkuma silaa gaafa caaltuu kanaa akkuma silaa gaafa iftuu xahaan galan yeroo hunda silaa Oromoon ummanni Itoophiyaa waliigalee sagalee taate namni hunda galee wayi sobeetan akkuma arrantana Facebook hundarratti karaa TikTokiitiin karaa Facebookaatiin karaa peejiitiin iftuu xahaatii fi caaltuu amaan namni postiin godhe hin jiru sila akkanumatti guyyuu ijoollee mana hidhaatiif sagalee ta'an takkummaadhaan silaa sagalee ta'anii qaata galan qaata namni achirraa dhume jechuudha maaliif nan jaa lubbuu nama tokkootiin ammaane namni sagalee ta'u amma ifin farsu gaa ani arra garuu mee farsu rakkoon qabu yeroodha lubbuu nama tokkoo qofaa sagalee ta'e nama dina kana amma carraa sababa daa'imatti galaa jiran sababa daa'imanitti galaa jiran daa'imaaf hayyamame sababa daa'imaatiin shamarran hayyamame international community fi ummanni mirga eeyduun addunyaa nuti as gubbarratti miti qofa hojjechaa jiru addunyaa irrattis iyyaa jirra addunyattis lallabaa jirra hanqaan dandeettu jechuudha kanaaf sababa daa'imni achi keessatti mirgi daa'imaa fi shamarranii ministeera daa'imaa fi shamarranii jiraami kana addunyaa internationally saniin lallabaa jira sababa sanitti uummanni kana godhaa jira namni hedduu irra guddaa montajaa torbaanitti nama 130 hayyamame yeroo garuu torbaanitti guyyaa lama ta'a yeroo hunda torbaanitti guyyaa lama ka ta'u garuu guyyaa muraasa ture namni information keessaa nagaafattan koottaa dhaggeeffadhaa mataan keessan hin nyaatinaa asirratti share godhaa waliif dabarsaa torbaanitti guyyaa tokko namni gala torbaanitti jechuu yeroo garuu carraa yoo ta'e torbaanitti guyyaa lama gala guyyaan gala yoomi guyyaa jimmataatii fi guyyaa qibxataa guyyaa salaasaa jechuu salaasaa yookaan qibxata jechuu salaasaa qaami guyyaan salaasaa qaami namni 130 ji'a sadaffaa guutee jira Noofeembar 17 irraa eegalee guyyaa salaasaa namni nu magala obboleeyyan kiyya garuu nama lakkoofsaan 130 yoo guddatee nama 150 garuu averaging juddu galeessa nama 130 galaa sinin je gaaf akka carraa ta'ee ji'arraa guyyaa takko guyyaa jimmata nasiiba akka kunoo caltamaan faan iftuu tahaannilee carraa jimmata shiige yoo yaadattan guyyaa jimmataati torbetti akka carraa jira addanaa baafadha haasawa kiyya kana dhuftanii namni galu jira maarree jira naan hin jeeyna asiin dhaggeeffadha torbaanitti gaafa dhaabbatee gadi beetin isin gaafuma namni galu qofa hin maxxansinaa piliis gaafa waan namni beekama amma biraatii miti namnummaan beeytan namni wanta jechuu miti eega wanta ta'e akkana silaa jabaanne akka arrat maxxansitan kana silaa maxxansine qaata namni galee jira guyyaa salaasaa nama 130 hayyamame eega hayyamame yoomi ji'a sadii guute meeqa jiiti sadii torbee 12 torban 12 farra amma ndaum dabre
Baadii kana 17 ji'a sadaffaadhaan amma 14 deemaa uha. Ji'a 4 deema jechuudha bar. Namni eegalu eegalee bar ji'a 4 jala jira bar. Guyyaa galan hunda isiniif hin qabaasaa jira. Ka Finfinneetti galee noolii tiraanispoortii dhaqnee sadaqaa kadhabu cufa laabiin waan jira. Hin dhageessan gurri keessan. Isin gurri keessan cufa. Gurri keessan cufa waliin isinii arrabsuuf haqaan isinirraa qabu. Haqa isinii qabuufin isinirraa arrabsan yeroo waliin aare isinirra laalina. Kijiba isinan jaa la halatulla aleek. Kun akkanaa kanaatti jira. Gawwaa akkanaa kana. Kijiba isinan jaa. Obboleessa kiyyaani haadhaa fi abbaan isaan dhalan. Haadhaa fi abbaan isaan dhalan. Doo dhiirtii galaan jirtu. Dhiirtii galaan jirtu. Shamarran ka galaa jiru namni achi jiruu fi namni galaa jiru waliin madaalu. Waliin madaalu. Ji'a sadaffaa bitnee afuraffaa keessa jira bar hin kijibnu kana. Garuu waliin madaalu firraa usne. Nama 137 ni galchan. Yeroo garuu torbaanitti guyyaa jimmataatti dabalan. Guyyaa jimmataa yeroodha. Yeroo hundaa miti. No, esa dhufe sheexaanni nama diina 400 kana keessa sheexaanni takka dhufe na aarseni beeyta. Haadha abbaan kee ijoollee Suudii, ijoollee biyya Arabaatiin haadha abbaan isaanii akka kiyyaa takkan dararamaan jiraniif. Haadha abbaan haati ji'a 9 dhalte hanqa kiyyaa takka yaadan jirtuuf. Dhugaa jirtuun isinii hima. Eenyutiitu waggaa 5 guutuu ibidda kana huccuu ajaa kana uffatee ka abdii muranne ka ajandaa dhibbi takka dhufu ajandaa miliyoonni takka ka dhufu san hunda baadhadhee isin gaafa feetan ajandaa baxxee shamarranii jala fiidan gaafa waan nama dhuunfaa waan isin hin laallanne waan yoo barbaaddan mastaawatii kaayyatanii yeroo ficcaantan laaluu dandeessan dhugaa jirtuun isin hima. San hunda baadhanneeti isiniif sagalee ta'a jira. Dhugaa jirtuun isinii. Gizee yoo isin dhugaa isinitti himan malee haati teeta baatii 9 sitti yoo jette si irraanfattee jirti mana hidhaa keessatti. Gaaf yoo maqaa kee yaadate malee. Abbaan kee baasii guutuu si irraanfatan. Koo waggaa 4 waggaa 5 rabbi haa galchu nu deejaanii irraanfatanii hottaaziyaa ta'anii jira. Abdii malee lubbuu nama dila kanaa Rabbii gaditti nama tokkoon lubbuu nama tokkootiin namuma tokkoon kanam tokko gargaarsa qabni Allah qofa qabadhee du'aa isinii godhaa halkanii guyyaa isinii jira. Namni tokko ani nama galata barbaadu miti. Nama galata illee barbaadu miti. Silaa nama galata barbaade gidee namni arrabsee shakii afran qalloo nama galata illee barbaadu miti. Dhugaa jirtuun isinii. Garuu yeroos na gargaara. Akkuma arra amma carraadha. Carraa isii gee. Nama 130 Nadiim amma jiddaa shumeeshii eegalan. Nadiim ji'a 3 guutuu Nadiim irraa fuudhaa jira. Nadiim irraa guutuu osoo hin taane parsantii 95 Nadiim xumuranii jiran. Amma jidda shumeeshii eegalanii jira. Shumeeshiin nama baay'eef keessaa qaba. Akka Nadiimii miti. Akka namni dabalamuuf. Akka namni torbaanittis waggaa 2 ta'u. Yeroo qofaa miti torbaanii yeroo 2 ta'u. Amma isinii galaa jira. Torbaanitti laazima namni 130 120 ni gala kana jala buraa. Isiniin halkan bahanii ganama 30 achi qubatan jechuu. Yeroo hunda jechuu. Namni 130 kacarraan rabbii irra gee shamarranii fi daa'ima qofa. Dhiirri as keessa hin jiru. Garuu guyyaa jimmataa akka tacarraa isaa ta'e yeroo itti dabalan jimmata nama 130 haa ta'u nama 100 haa ta'u. Amma arra jimmata namni ni jira edanuu ni baha ganama subii ni seenan guyyaa 30 jechuudha. Sabtii alada dabranii maali
sabti alata isniine dabrani guyyaa isniina galgala oolle ganama salaasa airportitti qubatan jechuu torbaan itti aanu garuu jimmanni keessa jiraachuu hin jiru akka carraati jimmanni iftuun taallee jimmatuma galte garuu guyyaa jimmataa galte iftuu taallee carraa isaaniiti dingatuma teeti carraa malee guyyaan galan salaasa amma namni kuni wanni akkana isin zilzilii kannu nama lubbuu hundi keessan profaayila ijoollee tanaa yoo godhattan hundi keessan tiwutarii yoo seentanii kaambeenii gootan hundi keessan akkuma arra maxxansitan kanatti silaa maxxansitan namni miliyoonni achi jiru ni gala namni achi dhumaa jira bar akkuma galaa jiru kanatti namni 130 gale sadii olii dhumu jira namni galaa jiruu fi namni du'a jiru walitti madaalu ka du'a jiru irratti garuu nama takko lubbuu namni lubbuu takka baraare ani amma namni takko na ajaa'ibaawu nageetti najaashi bulok jala seente ajaa'iba feestaalii ani jaaladheeti nu fadhe amma dhufee nyaata hin nyaanne rabbitti isin kadha nyaata asoo hin nyaatiin dhufee laayivii seene namni hedduu na bilbiloo jira deemi dhaabbo hojii irraan jiraati hojii fixeeti ummata kanaaf ibsa waa hunda jiruun ibsa jee dhufe jaaladheetii miti wanni kun milikkata paawara malee mee qoy ani wanna kana wanniniin uffadheef taabtaab naa gootamu abaaboo naa kennitamu leenca naa kennitamu koofiyya naa kennitamu makiinaa naa kennita feesbuukni ala qaba ijoollummaan tuni sagaleen isaanii akka dhagayamtu hawaasni addunyaa akka dhagayu mootummaan akka dhageesse gara laaftuuf akka dhiibbaa irratti godhaniin uffadha malee feestaala firraa baasii wanta godhi ajaa'iba as ulii asitti hin deebitu deemsu baalaa kana uffadhuuti hankam takka ajaa'ibaa laali hankam takka ajaa'ibaa laaliiti aboo gizeessan quudha naa keessa isin quudha beekanii feestaala huccuu firraa baasii tishartii firraa baasiiti kana firraa baasii qullaa jalan uffatini uffadhu xiqqoo taa'ii keessa xiqqoo uffadhu keessa taa'ii gizeessan quudha keessa jaaladheetii miti ummatuma kana ummata isin irraanfattan akka hawaasatti itti cichee feestaaluma kana uffadhee halkanii guyyaa itti cichee hanqa addunyaan oomiin mirgi daa'imaa fi hunda dhaqee leencoon paatiilleen hanqa abiyyitti dhumaatii ani reefkummaan ani maxxansu kuni isinilleen galatooma isinilleen addunyaa waliin gahaa jirtan namnummaan sheerin goon hin jiru gizee waa buustu godhe silaa isin na bira hin jiraanne uummanni kun lubbuunidhaan illee hanqana hin baraaraman jechuu ka du'elleen wanta isaati hamiiluma kamiin namni ani nan arsina yeroo dhaadachaan jiru akka isin ummata kanaaf sagalee taatan sila ani har'a tiktok irratti akkana sagalee ta'e naggaatee honaan jettan rakkoon qabuun wanni na aarsaa yeroo ilma namaati har'a ani tiktok irra taa'ee leenca naa kanna geemaan qaba yoo hin ji'e okay ummata geemaan naan jettan har'a maal naan jechuu dandeessan miliyoona 100 yoo naaf kafartan waggaa 5 kana wallahi galata kiyyan deebistan miliyoona 100 yoo kafartan halkani lubbuun nama takkaa bar habashaan miliyoona 60 baraaraa jirtii bar